har'a boqonnaa arfaffaa jalqabna. Boqonnaa arfaffaa yeroo jalqabnu mul'ata gara samaa'ii yookaan ammoo samii baname oduun taane samii keessatti waan baname arga jechuudha. Mee mul'ata 41 kana booddee ani ilaalee waaqa keessatti balbala banamaa tokko arge. Waaqa keessatti yoo jedhu in heaven jedha Ingiliffaan. Samii keessatti. After this I looked in the behold, a door was opened in heaven into the heaven in. Akka Istifaanos samiin banamee samii arge jedhama ture samii banamee ilma waaqayyo mirga abbaa ta'e arge jedhamti Istifaanos. Inni kun nini mul'anni arge kun samiitu banamee duntan samii keessatti balbala biraa ka baname arge jechuudha. Kana jechuun samii keessatti mana qulqullummaa maal godhe jechuudha. Baname arge jechuudha. Dhimmichi dhimma mana qulqullummaa samii keessa jiruuti. Kenni dubbataa. Kana booddee ani ilaalee waaqa keessatti samii keessatti balbala banamaa. Kana bifa sanii ilaalleetiin jenna jechuudha. Samii keessatti banamee fi samiin banamee Istifaanos kan inni jedhe sun jecha garagaraati. Tole sagaleen inni duraa akka malakataatti anatti dubbannaan dhaga'ee ture tokko sagalee akka malakataatti dubbatee ture jalqaba mul'ata boqonnaa tokko keessatti sagalee akka malakataatti ga'ee jedha. Tokko meeqa irratti tokko 12 irratti yaaddu tokko 2 irratti. Anis sagalee dhaga'ee isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagalee jedha. Ammallee sagalee santu deebi'ee itti maal ta'ee itti dhaga'ame. As kottu ani immoo wanta kana booddee ta'uuf jiru sittan agarsiisaa jedhe. Sagaleen dura maal godhee ture sun jedha. Sagaleen as kottu sagaleen akka malakataa dubbannaan dhaga'ee ture tokko kanaan dura dhaga'eeru jedhaara. As kottu ani immoo wanta kana booddee ta'uuf jiru maal godha sittan agarsiisaa jedheen. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti 3 irratti barri kun itti raawwatamu waan dhiyaate jedhee yeroo dubbatu argine. Lakkoofsa lamarratti immoo Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa amma dhaga'ee fi amma arge maal godhe jedhe barreesseera jedhe. Waan Waaqayyo dubbate kana immoo eenyutu dhugaa ba'e? Yesuus Kiristoos dhugaa ba'e kana amma argee fi amma dhaga'e jedha. Kanaaf as kottu ani immoo wanta kana booddee ta'uuf jiru sittan agarsiisaa jedheen. Kana booddee waan ta'uuf. Achumaanis kana booddee yeroo jedhu bara dhumaatti itti dhuun taane erga balballi banameen booddee waan jiru jechuudha. Waliigalaa asirratti kana booddee yeroo jedhu erga balballi baname balbala banamaa arge jedha. Achiin booddee erga balbala baname achi keessa waan jiru sitti agarsiisa. Kanaaf bifa sanii ilaalla jechuudha. Achumaanis ana hafuuraan nan guutamee kunoo teessoo tokko waaqa keessa kaa'amee teessoo tokko sanarras teessoo tokkos teessoo sanarra taa'ee ture jedha. Okay, maal jenneerraa teessoon turee teessoo irra meeqatu taa'ee ture jedha. Lakkoofsa namarraa teessoo kanarra meeqatu taa'ee ture? Tokkotu taa'ee ture. Teessoo tokkos waaqa keessa kaa'amee tokkos teessoo sanarra taa'ee ture. Kanaaf teessoo tokkotu jira teessoo kanarra immoo tokkochatu taa'ee. Yaadaan naa qaba. Maaliif waa'ee mana qulqullummaa samiitti kan ilaalaa waan ta'eef. Keessaanuu akka waldaa keenyaatti barumsi mana qulqullummaa utubaa amantii kennaati. Kanaaf waa'ee mana qulqullummaa beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf amma balballi baname kan maaliidha jenneerraa kan mana qulqullummaa samiiti jenneerra. Samii keessa jiru. Achi keessa waan jiru yeroo laalu lakkoofsa lamarratti achumaanis ammaaliidhaan guutamee jedha. Achumaanis ammaaliidhaan guutamee hafuuraan guutame. Kanaaf amma mul'ata namni tokko arge yeroo jennu an hafuuraan fuudhamee bakka kana geeffame yeroo jedhu hafuuratu na baadhatee naan deemee duun taane hafuuraan maal ta'e jechuudha. Guutamee yaadaan hafuuraan guutamee jechuudha. Akkuma qonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti tokko lakkoofsa 10 irratti maal jennee ture? Tokko irratti guyyaa gooftaa jedhamee beekametti an hafuuraan maal ta'e jedha. Hafuuraan guutamee
booddee kooti sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu tokko maal godhe jedhe nan dhaga'ee jedhe. Sagalichi sagalee malakataati. Afur tokko irratti illee kanuma argina jechuudha. Sagalee maal jedhe? Sagalee malakataa fakkaatu tokko nan dhaga'ee jedhe. Kana ka dhaga'ee akkuma kan boqonnaa tokko guyyaa sanbataatiin guutamee ammallee maaliidhaan guutamee hafuuraan guutamee hafuuraan guutamee. Kanaaf kana booda ka argaaru maal argaara jechuudha? Mul'ata argaara jechuudha. Mul'ata argaara jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mul'ata kan arginu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin waliigaleetiin hafuuraan guutamneeti. Kanaaf kana booddee yeroo itti himu inni tokko teessoon ture teessoo kanarrallee inni tokko ture lakkoofsa sadii. Inni teessoo sanarra taa'es akka dhagoota yaaspisii fi saardiyoon warra gati jabeeyyii calaqqisee in mul'ata ture. Naannoo teessichaa sabbata waaqayyoo isa dhagaa gati jabeessa Simaaraagdoos jedhamu fakkaatutu ture. Okay, amma sabbata waaqayyo yeroo jennu naannoo teessoo waaqayyo kan maal godhudha? Kan martudha. Kana jechuun waaqayyo waaqa maali? Waaqa araara qabeessa. Humni isaa bara badii bishaanii kana booddee deebi'ee bishaaniin isin balleessu gaaf jedhu waaqayyo mallattoon inni kenne mallattoo sabbata maali? Sabbata waaqaati yookaan sabbata waaqaa isa jennu kana jechuudha. Or rainbow isa jedhu waaqayyo isa kana ture hin jedhe. Naaf teessoo kanarra waaqayyo ture naannoo isaa immoo kanarra ture jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tokkotu teessoo kanarratti yaadannaa qabadha. Eeshim lakkoofsa 4 teessichatti naanna'anii teessoowwan meeqatu turan? 24. Isaan irraas manguddoonni 24 ta'anii turan. Manguddoonni kun immoo uffata adiidii uffatanii mataattis gonfoowwan warqee maal godhanii turan? Kaa'atanii turan. Baay'ee gaariidha. Amma mana qulqullummaa samii banamee achi keessa waan jirudha. Kana booddee ka ta'u erga manni banamee kana booddee kan ta'u jechuudha. Kanaaf maal argineerraa? Teessoo sarara taa'e tokkotti argineerraa itti aanee kan jiru immoo manguddoota 24 ilaalleerra jechuudha. Amma manguddoonni 24 kun eenyu? Yeroo baay'ee kan jedhu gaafiin gaafatama. Mee tokko irratti firumtee boqonnaa 2:20 dubbifnee kaanee itti deebine. Abdiin keenya gammachuun keenya gonfoon nuyi dhufa gooftaa keenya Yesuusiitiin ittiin isa dura dhaabbannee of jajnu isin malee eenyu ree? Isin dhuguma ulfina keenya gammachuu keenya. Okay, achirra jechuudha. Kanaaf amma teessichatti naanna'anii teessoowwan 24 isaan irras manguddoonni 24 ta'anii turan. Manguddoonni kun immoo uffata adiidii uffatanii mataattis maal uffatanii turan jedha? Gonfoowwan warqee kaa'atanii turan. Gonfoowwan warqee kaa'atanii turan. Kana jechuun amma mallattoo maalii mul'isa? Gonfoon kun mallattoo mo'ichaa mul'isa. Karaa biraatiin aangoollee mul'isa. Kanneen kallattii lamaan laallee boqonnaa 5 keessa yoo baane ilaalla. Fiingi jamtu vershinii irratti fi vershinoota garaagaraa irratti waan jedhu jira. Kan boqonnaa 5 biraa yoo baane ilaalla. Lakkoofsa 5 irraa teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa sagaleen qaqqawwee sagaleen biraas hin baatu. Teessicha fuula duras bu'ii ibiddaa 7 boba'u turan. Isaan kun hafuurota waaqayyoof hojjetan 7dha jedha. Hafuurota waaqayyoof hojjetan 7. Gara lakkoofsa 7tti manguddoonni 24 kunniin eenyuun bakka bu'u? Gaafiin jedhu yeroo baay'ee ammaaf boqonnaa 5 keessatti illee waan itti deebinuufi ammaaf manguddoota 20 kana qaban. Boqonnaa 5 itti deebina wanti jedheefi boqonnaa 5 keessatti illee manguddoonni 20 yeroo maqaan caqasan argine hin jenna. Yeroo sana immoo teessoo kanarra akka taa'utti kan biraa dabalamu boqonnaa 5 keessa jechuudha. Kanaaf yeroo san laallaa kan akka godhatan hin qaban. Sabiraa teessicha biraa immoo balaqqeessi bakakkaa. Bakakkaa kan jennu kun Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 30 irraa gadi yeroo dubbifne bakakkaa kan jedhu kun inni dhagee iddoo tokko isin jira 28 irraa fakkaata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irraa akkana jedha. Yaa abbaa maqaa kee ulfeessi guddisi.
Yemmus sagaleen tokko waaqarraa dhufe raawwadhee ulfeessee guddiseera bismilaan ulfeessanan guddisa jedhe 29 suura ijaajjee dhagaa ture keessaa kaan qawweedha jennaan kaan immoo ergama waaqayyootu maal godhe jedhan dubbate jedhan qawwee ka jedhamu sagalee waaqayyoo yeroo ta'u waaqayyo yeroo dubbatamuutu sagalee san akka go'aati sagalee san kan dabarsan maaliidha ergamoota waaqayyooti jechuudha. Kanaaf teessicha biraa balaqqee bakakkaa sagalee qawwee sagaleen biraa hin baatura. Teessicha fuulduras gucii ibiddaa 7 hin boba'u. Isaan kun hafuurota waaqayyoof hojjetan 7nidha jedha. Hafuuronni waaqayyoof hojjetan 7 kunniin eenyu fa'a? Mee boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irraa gad yaadatu dubbata. Gaafa guyyaa sadaffaa ganama immoo sagaleen qawwee fi balaqqeessi ture. Duumessi uffata tullichaa irra ture. Sagaleen malakataas baay'ee cimaa ture. Namoonni iddoo buufataa turan hundinuu hin hollatan. Museen jara iddoo buufata sanatti baasee gara Waaqayyootti fide. Isaan miila tulluu Siinaa jala hin jaajjan. Waaqayyo ibidda irratti gadi buunaan aarri guutummaa Siinaa uffise. Aarri isaas akka aara ibiddaatti ol ka'ee tullicha guutummaatti baay'isee irraafame. Yeroo sagaleen malkataa guddachaa deeme. Museen hin dubbate Waaqayyo sagalee guddiseetti maal godhe jedha. Isatti dubbate jedha. Kanaaf kakuu boofaa keessatti dagatee ta'e. Sagalee dhaga'ame sun sagalee nuti sagalee Waaqayyo yeroo ta'u ergamoonni 7 kan mutu hafuurota 7 kan jedhaman kunni Waaqayyoof hafuurota Waaqayyoof maal godhine jedha. Waaqayyoof hojjetanii. Amma namoota asirra maal jedhanii hafuuronni waaqayyoo hojjetan kun hafuura qulqulluudha yoo jennu ta'e hafuura qulqulluyyuu maal jedhanii waaqadha jedhamii gara biraatiin dubbatan waaqayyoo hojjeta kan jedhu jechi lama ol fanan deemu waaqayyoof kan hojjetan gara biyyaatti kan ergamanii Ibroota boqonnaa 1:13 baasanii Ibroota 1:13 waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun diinota kee miila kee jala amma siif galchuutti gara mirga koo maal godhe taa'e jedhee beekaree isaan kunniin ergamoonni kunniin hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuu jiraniif hojjechuudhaaf ergamanii miti jedhu. Argitanii ergamoonni kunniin hafuurota waaqayyo hojjechuudhaaf gara biyya lafaatti baatanidha jechuudha. Ergamanidha jechuudha. Akkasumas fuula teessichaa dura wanti tokko afamee ture. Wanti afame sun immoo akka galaana isa of ilaallee fakkaatee keessaa waa argamu akka cabbii qullaa'aa ture jedha. Galaanni of ilaallee kun kan akka cabbii addaati kun teessoo waaqayyoo fi teessoo hoolichaa jalaa maal godha jedhu 22 irratti. Mul'ata 22 irratti. Kana booddee ergamaan laga bishaan jireenya namaaf kennu isa bishaan akka cabbii maal godhu addaatu teessoo waaqayyoo fi teessoo hoolichaa jira duraa maal godha ture ba'aa ture natti agarsiisa. Amma boqonnaa 4 irratti immoo kan arginu lakkoofsa 6 akkasumas fuula teessichaa duratti wanti afamee ture. Wanti afame sunis immoo akka galaana isa of ilaallee fakkaate keessaa waa argamu akka cabbii qullaa'aa ture jedha. Galaana. Inni kun mul'ata boqonnaa 20 irratti bishaan jireenyaatti gaafa fakkeeffamu akka bishaan teessoo waaqayyoo fi teessoo hoolichaa jalaa ba'u. Kun maalitti fakkeeffamu buloo tokko? Hafuura qulqulluutti fakkeeffama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 yeroo dubbisan kallattiidhaan kan arginu jennee jechuudha. Okay. Naannoo teessichaa bukkee garasii fi garana maddii jechuudha. Garasiif garana uumamni lubbuu qaban arfan turan. Isaan fuula duraaf duubaan ija baay'ee qabu turan. Lubbuu qaban arfan kan jedhaman kunniin Hizqeel boqonnaa 1 boqonnaa 10 yeroo dubbisan suraafelootaa fi kirubeloota jedhamu. Ergamoota gurguddoodha jechuudha. Suraafelootaa fi kirubeloota. Seeraf
and share up jedhee yeroo dubbatu argine jenne jedhe. Seera boqonnaa tokko lakkoofsa irratti ibidda gidduun wanta lubbuu qaban kan fakkaatan afur turan. Bifni isaanii immoo bifa nama fakkaata jedhe akka takkaan ibsaatti fufeeti jedhe jechuudha. Karaa biraatiin immoo Isaayyaas boqonnaa 6 irratti kan maal ta'anidha? Kan ibsaman. Kirubeloota, suraafeloota kan jedhaman jechuudha. Humna lubbuu qaban arfan kunneen isaanitti fakkeeffamu. Karakterii garaagaraa qaban immoo isaan ittiin fakkeeffaman yeroo itti arginu. Uumamni lubbuu qaban arfan inni sadaffaan lafa torba irratti uumamni lubbuu qaban arfan sun immoo inni duraa maal fakkaata? Leenca fakkaata ture. Uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan tuntunnoo in fakkaata ture. Uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan fuula namaa kan fakkaatu ture. Uumamni lubbuu qabu inni arfaffaan immoo doobira kan fakkaatu ture jedha. Kunniin hundinuu isa teessicha irra taa'u koolicha ilma waaqayyootiin amala isaa kan fakkaatudha jechuudha. Fakkeenyaaf leenca. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Inni leenca Yihuudaati. Qulqullootaaf immootu hoolaa isa maal ta'edha? Isa qalameedha. Uumamni lubbuu qaban arfan inni tuntunnoo kan jedhamu hangafni lubaa yaadattoo ta'e mana qulqullummaa keessatti yeroo tajaajilu waggaatti si'a tokko yeroo mana qulqullummaa keessa seenu ofii isaatii maal dhiyeessa ture? Tuntunnoo dhiyeessa ture. Hoolaa re'ee waggaatti dhiyeessaa yeroo ture dhumarratti hangafni lubaa sun cubbuun namoota yeroo mana qulqullummaatti darbu yoo isa tuqeera ta'e ofii isaatii maal dhiyeessa obboloota koo? Tuntunnoo dhiyeessa. Gabbii jechuudha. Karaa biraatiin ofii isaa kan ittiin qulqulleessee hin jedhu jechuudha. Ofii isaatti maal? Kanaaf inni biraan mootu maal fakkaata jedha lammaffaan fuula namaati. Fuula namaa kan jedhu nama kan fakkaatu ogummaa bakka bu'a yeroo baay'ee. Fuula namaa yeroo bineensichallee dubbatu gaafa torban keessa sadi buqqisee tokko qabee nama fakkaata yeroo jedhu ogummaadhaan kan guutamedha. Inni kun ammoo ariitii kan agarsiisudha joobira kan jedhu. Joobira kan jedhu jechuudha. Cimina, ogummaa, ariitii fi karaa addaatiin immootu aarsaa ka ta'eetiin jedhe dhiyeesseetiin jedhu kana hundumaa amala ilma waaqayyoo kanneen immoo rifleksii kan godhan kallattii arfan irraa inuu kan jiran busaawotam arfanidha jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti yeroo baay'ee kallattii arfaniin Israa'eloonni kallattii afuriin maal godhu? Buufatu turan. Kallattii afuriin sadi ta'anii buufatu. Sadi afurii 12 ta'a. Kallattii kunniin hundinuu karakterii mul'isee jedhu qaba. Namoota tokko yeroo baay'ee Maatewos, Maarqos, Yohaannisii fi Luqaas jedhanii dubbatu. Yeroo akkasii kennamu jira. Karakterii achi keessatti waan mul'isanillee yeroo fayyadaman kun karakterii kana mul'isa, kun karakterii kana mul'isa jedhanii waan dubbataniif. Leenca fakkaataa, mootii, bifa qalameen, bifa kanaan waa ibsanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kallattii arfan irraan amala isaa gidduu jiru boqonnaa isheen keessatti ilaallaa kan agarsiisanidha jechuudha. Okay, lakkoofsa 8 irratti teessoon tokko uumama lubbuu qaban arfan kana ammoo baallee ja'a tokkoon sagaleen koo dhagamaa ta'e tokkoon uumama lubbuu qaban arfanii kana ammoo baallee ja'a qaban. Baallee ja'a qaban kan jedhu kama uumama kama Isaayyaas boqonnaa meeqaa wajjin wal fakkaata? Isaayyaas boqonnaa ja'a wajjin jechuudha. Tokkoon uumama lubbuu qaban arfan kana ammoo baallee ja'a qaban. Ijji isaas keessaaf duubaan naanna'ee waliin argatu. Kanaaf ofirra naanna'uun hin barbaachisu. Kana Hisqeel boqonnaa 10 yeroo dubbifne ifaan kallattii hundaa ija waan qabaniif ofirra naanna'uun hin barbaachisu. Halkaniif guyyaas utuu aaran galfatin Waaqayyo gooftichi inni hundumaa danda'u inni ture, inni amma jiru, inni dhufuuf jiru qulqulluudha jedhanii maal godha jedha? Faarfatanii jedha. Eenyuun akkas jedhan? Qulqulluudha yeroo jedhan eenyuun jedhan? Isa teessoo irra taa'ee jiru sanaan jedhan.
Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa afurirraa gadi yeroo dubbifnu ani Yohaannis waldoota kiristiyaanaa torban kutaa biyya Asiyaa keessa jiraniif kana jaafuukooti. Ayyaanni nagaan Waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru akkasumas kattaanee hafuurota torban teessoo dura turan warra Waaqayyoon tajaajiluudhaaf gara biyya lamaatti ergaman kana jechuudha. Yesuus Kiristoos bira isaaniif haa ta'u jedhee nagaa koo isaaniif nama jedha. Isaan kunniin Isaayyaas boqonnaa jaarratti illee maal jedhaa turan? Qulqulluu jedhaa turan. Namoonni baay'een numaayyuu yeroo dubbatan qulqulluu kana waan jedhuuf siyaasee waan dubbateef sadii waan dubbateef eenyuun mala jedhan sadiif mala jedhan. Dubbichi garuu fakkeenyaaf Phexros Simoon yoo jedhe Kiristoos Simoonii lama waame jechuudha. Maartaa yeroo jedhu Maartaa lamatu jira jechuudha. No maal mul'isaadha? Dubbicha ibsuudhaan mul'isaadha. Karaa biraatiin mul'ata boqonnaa afurratti teessoo irra meeqatu ture jenneera? Tokkochatu ture jenneera. Lakkoofsa lamarratti achumaan hafuuraan nan guutamee kunoo teessoon tokko waaqa keessa kaa'amee ture tokkos teessoo sanan baay'ee ture. Kanaaf tokkocha kanaan jedhan jechuudha. Hin laalla lakkoofsa sagalirratti uummanni lubbuu qaban kun isa teessoo irra taa'ee isa bara baraan jiraatu sanaaf guddina ulfina galatas maal godhan jedhe hin dhiyeessan jedhe. Kanaaf qulqulluu qasaa jedhan tokkocha isa teessoo irra taa'ee ture sanaaf jedhe. Kiristoos yeroo kana akkam ta'e ka jedhu boqonnaa 5 yeroo dhabduun laalla. Yeroo kanatti manguddoonni digdamii arfan isa teessoo irra taa'ee biraa isa teessoo irra taa'ee isa bara baraan jiraatu sanaaf gombifanii maal godhan? Hin sagadan. Gonfoowwan isaanii teessisa duratti gatanii hin faarfatu. Yemmus ati waan hundumaa waan maal goote? Waan uumte. Isaanis jaalala keetiin waan uumamaniif, waan jiraataniif, gooftaa keenya, Waaqayyo keenya, guddina, ulfina, aangoo fudhachuun dhiiftaa jedhanii galanni Waaqaatu. Amma boqonnaa afur keessatti balbala banamee teessoo kanarratti kataa'eeru argineerra. Naannoo teessoo kanaa kataa'e argineerra. Manguddoonni akkamitti akka isaaf sagadan, uumamni lubbuu qaban akkamitti akka isaaf sagadan, amalli isaanii mootuu tokkoon keenya amala agarsiisuu qabnudha. Lafa kanarratti aarsaa jiraataa taanee jireenya keenya Waaqayyo keessatti danda'uu qabna. Ergaa ergamoota sadii ariitiidhaan lallabuu qabna. Ogummaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan keenya ta'uu qaba. Leenci Yihuudaan leenca ta'ee nullee akka mootiitti mootota wajjin wal'aansoo warra qabu warra moota'uu danda'u qabannee jedhe. Sababni isaa inni wajjin jiru gooftaa gooftotaa mootii moototaa waan ta'eef. Kabiraan mootu ergamoota torban yookaan mootuu hafuurota torban jedhaman Waaqayyoon tajaajiluudhaaf gara biyya lafaatti maal ta'aniif ergamanidha. Waldaa torbaaf ergaa dhaa'icha torba malakata torba ka jedhame kan hundumaa keessatti iyyuu gahee guddaa kan qaban tajaajila addaa kan tajaajilan ergamoota torban. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 13-14 irratti ergamoonni kunneen hafuurota Waaqayyo hojjechuudhaaf gara biyya lafaatti maal ta'anidha jedhaa? Ergamanidha jedha jechuudha. Macaan qulqulluun. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 13 akkasuma torbarrallee faarsaa irrallee hin jiran. Kanaaf bifa kanaan ergaa sulchaa ergaa salaallaa bisa dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo kan nageenyu nu baay'eetu.